maalii kan jedhu san waggaa waggaa yaadachaa waggaa waggaa wal jajjabeessaa wal cimsaa hayyoonni keenya hojii kanarratti bobba'anii jiran hojii guddina afaan irratti bobba'anii jiran sochii godhaa isaan jiran kanaaf beekumtii kennee akkamitti cimsaa deemuun nurra jiraata. Dhaloonni keenya hadha bakka baay'eetti hojii baruu barsiisuu gubbaa jiru. Hojii immoo addunyaa hojii keessa jiran nus ta'e kam boruuf dhaloonni dhufu akkamitti itti fufinsaan guddina sadarkaa ammarra geenye kana fuudhee fuuldura deemuu irra jiraataa kan jedhu san yaadachuudhaaf waggaa waggaan kura kana kan geeggeessinu. Jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna afaanuma keenya katabnee dubbisna abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna barancha barsiifna kubeedhaan jalqabna wallahi habaju katabna dubbisna wallahi dukkana ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabna dubbisna. Afaan Oromoo guddisuuf namoonni muraasni qofti qooda fudhatanii galmaan ga'uun hin danda'amu. Kanaaf qaamni hawaasaa beektonni barreessitoonni barsiisonni barattoonni fi warreen qaamni dhimmi ilaalu keessatti hirmaachuu qabu. Kun immoo qindoomina barbaada. Kora kana irrattis waraqaaleen qorannoo 3 kan dhiyaatan yommuu ta'u isaanis hirmaattotaan mariin irratti geggeeffamee jira. Waraqaaleen qorannoo dhiyaatanis hojiilee hanga yoonatti biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin qormaata afaan Oromoo irratti hojjetaman afaan Oromoo eessaa garamitti milkaa'inaa fi gufuulee barreeffama barjaalee afaan Oromoo jedhaman irratti mariin taasifamee jira. Afaan Oromoo barjaalee magaalaa Daamaa waliin hedduu ta'us milkaa'insa hanqinoonni furmaata itti kennuu barbaachisus akka jiru ragaaleen qormaataaf walitti qabaman ni mul'isu. Akka kaayyootti gaa kana eegatanii gara wanta ijoo walitti fiduun deema. Kaayyoon qormaata kanaa barreeffamoota afaan Oromoo barjaalee magaalaa Adaamaa keessatti agarsiisota milkaa'inaa fi gufuulee isaanii moggaasota jechoota barumsa afaan Oromoo waliin ibsuuf yaada. Qorannoowwan afoolaa seenaa duudhaa fi aadaa uummata Oromoo irratti hojiilee hanga yoonatti hojjetaman keessaa isaan muraasa kanneen maxxanfaman illee hedduudha. Afoolli Oromoo bal'aa qoratamee salphaatti kan dhufuufi faayidaan isaa akkasuma bal'aa keessumattuu uummata aadaa barreeffamaa bal'aa hin qabne gahee dadhabina isaa nu beeksisa hawaasaa fi amantii jechuudha. Afoolli Oromoos dhugaa kanaa ala ta'uu hin danda'u. Kanaafuu hayyooma kana fiixaan baasuuf Waaltina afaan Oromoofis looga afaan Oromoo kan godinaalee adda addaa qorachuu fi xiinxaluun bifa kitaaban maxxansiisuuf ragaaleen walitti qabamanii jiru. Kanaafis koree waaltina afaan Oromoo gahee guddaa taphateera. Wanni hojjetame hedduudha. Dhugaadha akka hojjetame sunitti bakka barbaadamu hin geenye kanaatu wal nu taasisa. Waaltina jechuun wal taasisuudha. Gaaffii ati na gaafatteefis kan wal nu taasisu hamma hojjetame takka hawaasa bira hin geenye miidiyaa birallee hin geenye silaa ga'ee jechoota baay'ee kan silaa fayyadan nuti sababa of danda'ee qaba hoggaa nuti moggaasnu lafaa kaasnee moggaasnu seera ofiitu jira jalqaba irratti
nisakattaana waan arsiin hin qabne jimma biraa argachuu malla waan booranni hin qabne wallagga biraa argachuu ni dandeenya kana hunda erga sakattaane booda ammas jechi kun bal'achaati deema dhifamaati deema akkuma du'utti kanaaf haala akkanaati ilaallee saayinsiin maal jaa jennee maaliif achi keessa kan jiran hundumtuu warra yuunivarsiitii keessatti barsiisanis warra saayinsii afaanii kana akka gaariitti beekanis waan jiraniif kanarratti hundoofneeti kan moggaasnu jechaadha. Jalqabarratti garuu goduma keenya sakattaanaa jechaadha. Akkanaan waan deemnuuf waa hedduudha. Gaafa dhabne garuu amma akka fakkeenyaatti wayiin isinii kaase. Oromoo duruu jecha lamarraa jecha sadiirraa ni moggaasa. Amma fakkeenyaaf ijoollee kan jedhu kana ijoollee kan jedhu maalirraa argame yoo jette ija oollee kan jedhurraa argame ija oollee namni ijoollee hin qabne ijji isaa achi deema obboleeyyan irraa guddifachuudhaaf tattaafata gandarraa dhabnaan fagoo deemee ijoollee argachuudhaaf yaala garuu gaafa inni argate ija oollee ja'a ijji isaa fagaatee hin deemtu jechaadha sardiida ja'a amma shawaan saree diidaa jechaadha jecha lamarraa jecha tokko uume jechaadha amma anjabaa hoggaa ja'an jecha afaan biroo fakkaata wanni isaa bara anjabaadha sitti dhaadata afaan birootii miti afaan oromooti anjabaa sin ja'a amma jabana afaan oromootiin maal jenne jedhee na gaafateetu jira wanni isaa bara ijabanaadha hoggaa jennu wanni sun hoggaa dhuyde si dammeessaa jechaadha. Waa hedduutu jira akkanatti kan kaasuu dandeenyu afaan Oromoo keessa. Kanarraa kan ka'e nutis gaafa rakkanne jecha tokko sakattaanee dhabne amma fakkeenyaaf jecha afaan Ingiliziitiin equator jedhu sabbata lafaa faaja'aniiti hoggaa barsiisan keenya. Garuu wanni isaa sabbata lafaatii miti. Sarara ijaan hin mul'atu eessarratti argama lafarratti isuma kana fuunee sarwala jenneen sarwala maalirraa kaaneeti sarara walakkaa lafaa kan jedhu suni mataa irraa fuunee sarara irraa sar kan jedhu walakkaa irraa wal jenneeti lafarraa fuuneeti sarwala jenneen hoggaa laaltu afaan Oromoo urgaawa hoggaa nuti moggaasnus jechi kun afaan Oromoo ni urgaawaa yaada jedhus wajjin laalla. Waa hedduudha haala akkanaatiin moggaasnee jirra. Moggaasuu qofaa miti waan kararraa bahillee diriirsuudhaaf achirratti ni keenya jechaadha. Fakkeenyaaf amma miidiyaa irratti hoggaa dhageenyu buna miicamee jira. Akka Oromootti waan miicamuutu jira, waan dhiqamuutu jira. Qaamanii dhiqatta malee hin miicitu. Maal miicita waan cuunfamu waan micciiramu miicita qaama kee ati hin cuunfitu hin micciirtu qaama ni dhiqatta malee qaama kanaaf waan akkanaa waan kararraa bahe jecha hedduutu jira beekta amma fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin ትምህርት kan jedhu kun ትምህርት ቢሮ ትምህርት ቤት በአንድ ትምህርት ወደቀ ጃኒት hundumaa ትምህርቱማ qofa fudhata akkas jalaa miti kan deemaa jirru nuti amma barnoota jenna nuti timirtiidhaaf kan jedhu afaan Ingiliziitiin education kan jedhuuf barnoota jenna subjectitti hoggaa dhufu garuu barumsa jenna barumsa lamaan dabre barumsa lama sadiin dabre tokkoon kufe jenna malee barnoota hin jennu man barnootaa jenna malee man barumsaa hin jennu maaliif barumsa tokko kan itti barsiistuu miti barnoota itti biiroo barnootaa jenna malee biiroo barumsaa wayii jenna amma qotee bulaa fi qonnaan bulaas kara korree waaltinaatiin hedduu diriirsuudhaaf kan yaalle abbaan sun qotee hin bulu qonnaan bula malee dafqaan bula malee dafqee hin bulu dafqaan bulaa jennaami waan dafqaan buluuf dafqee bulaa hin jennu waa hedduutu jira waan jallatellee nuti fuula qabsiisuudhaaf hedduu yaalla akaakuu fi gosallee amma waan lubbuu qabaan nuti gosa jenna
anamma fakkeenyaaf gosti ta'e eenyuun an jette abaluun sin jedha abalu keessa ho'ee gostame hogganaan jettu abaluun sin jedha ispoortiidhaan garuu yoo gosa ispoortii hoon jedhe ispoortiin sun eessatti gala akaakuu ispoortii jenneeti haala akkanaatiin waanuma jallatellee bal'ina kanaa miidhagina afaan kanaa akka eeggamu taasisaati jirra. Afaan tokko waaltina hin qaban afaan kamiyyuu irra waaltina qaban taanaan adeemsa baruu fi barsiisuu walqixaa ni taasisaa'edha. Adeemsi baruu barsiisuu afaan toofneen gaggeeffamuu itti fufa jechuun amansiisaan walqixaatti baay'ata jechuun danqaan jira jechuudha waan ta'uubaati. Maaliif beekumsa walirraa akkuma jedhamaa ture dhalootaaf illee dabarsuudhaaf kanuma ofiifu tursiisuudhaaf amansiisaan ta'u yoo waan ta'uu baate afaan waan ta'e jechuun immoo loogoota adda addaa sabni sun qabu irratti looga haaraa dabalanii looga jiru xuumiti loogni jiru akkuma jiru ta'e sabni sun itti gargaarama walirraa barataa itti fufaa loogni beektota saba sanaa kan waan ta'e dabalataan irratti ni dhufaa sun immoo baruu barsiisuu babal'isuudhaaf saayinsii teekinooloojii guyyaa itti fufu haala mijeessuudha. Kana irra kaasee maaliif isin beektan jechuuf kan ta'e iddoo tokko tokkotti wanti waa'ee waan silaa yeroo kaasnu maaliif barbaachisa warra jedhan waan nu quunnamee jedhan sadarkaa yuunivarsiitii mataasaa nu quunnamaa jira. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna afaanuma keenya katabnee dubbisna abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna barancha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaajuu كتبنا تبسنا ولا اللي دكنا إيجا قلبي دومسا منوت فيلنا إساجير إنسان آبا جني كانوا ما نجلنا أفانو مكينيان كتبنا Waraqaan qorannoo mata duree afaan Oromoo eessaa garamitti jedhus obbo Dirribaa Tafarraatiin dhiyaateera. Kanaanis warreen yeroo sirna acuuccaa keessa afaan Oromootiin bu'aa guddaa buusan warreen dhalootan Oromoo ta'anii fi lammiilee biyya alaa kitaabota isaan afaan Oromoon barreessan waliin kaasaniiru. Acuuccaa gaggeeffamaa ture keessatti immoo afaan kana bal'inaa hambisuu hayyoonnii fi jaarmiyaalee adda addaa addunyaatti qofa osoo hin ta'in afaan barreeffamaa fi barnootaa akka ta'u yaadni guddaa taasisaa jira. Kanaaf acuuccaan afaan Oromoo turan afaan tokko qofti akka dagaagu akka milkaa'aa kan ta'e jira. Lammiilee Oromoo guddina afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan keessaa kanneen akka Fedhee Daallee, Ooshoo Aagaa, Amaan Gondaa, Bilillee yookiin Maayibubaa, Odismoos Nasib yookiin Eekaa Awaajii, Asteer Gannoo, Sheek Bakirii Saapalloo fi kan kana fakkaatan isaan muraasa maqaa heeruun ni danda'ama. Afaan Oromootiin gumaacha olaanaa kanneen taasisan kan akka Odismoos Nasib, Asteer Gannoo, Sheek Bakirii Saapalloo, Sheek Maammaa Rashad kaasuu ni danda'ama jechaadha. Kaanis hedduu kaasuu ni dandeenya. Isaan kun garuu waa hedduudhaan uummata Oromoo biratti kan beekaman hojii guddaa afaan Oromootiif hojjetanii ummata Oromoo biratti simboo kan qabanidha. Simboo kan uffatanidha jechuudha. Hayyoonni kunneen guddina afaan Oromoo yeroo ammaatiifis bu'uura guddaa ta'anii kan darbanidha. Hojiiwwan Odismoos Nasib yookiin Abbaa Gammachiis hiikaawaa jechuu dandeenya. Dhimma afaan Oromoo irratti hojjete keessaa kanneen akka galata Waaqayyoo Gooftaa Machaa, kakuu haaraa, jalqaba barsiisaa, kitaaba qulqulluu guutuu maqaa dha'uun ni danda'ama. Hojii gurguddoo jira. Bara asirratti jedhamu kana kan isaan hojjetanii maxxansiisan jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo Asteer Gannootiin afaan Oromootiif Asteer Gannoo afaan Oromootiif hojjete keessaa jalqaba barsiisaa bara 1894 siyaadaan wal shantamii afaan Oromoo hedduu jaalalaa 1899 isaan muraasa isaan guddaa
cirracha bishani bayni jejege urratni awa sa'an sagalete cirracha bishani bayni jejege sanrata damaka wayduf wala lomke yakawa men sumu hibop makmatike sanrata damaka wayduf wala lomke yakawa men sumu hibop makmatike. warreen lammii biyya alaa ta'anii afaanii fi afoola Oromoo irratti qorannoo gaggeessan keessaayis kan akka James Bruce, Franco Jomardi, Carly Tushek, John Lewis Crampfan warreen afaan Oromoon barreessaa turanidha. Bara mootummaa Haayile Sillaasee keessas hojiileen afaan Oromoon maxxanfaman keessaa kanneen akka kana beektuu laataa, hirmaataa dubbii afaan Oromoo fi bara birraan baree jedhaman barattoota Oromoo Awurooppaan maxxanfamaniiru. Jalqaba mootummaan Dargii aangoo qabateenis gaazexaan Bariisaa Qubee Saafatiin qajeelcha afaan Oromoo biiftuu diiramaa aadaa Oromoo Wallaggaa fi kanneen muraasni maxxanfamanii jiru. Garuu bara kana keessallee afaan Oromoof xiyyeeffannoon hin kennamne. Dargii yeroo jalqaba aangootti dhufu afaan sabaa fi sablammootaa gama hundaanuu nan kabaja jedhullee hojiitti hiikamee hin argamne. Kalumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbisna afaanuma keenya katabne dubbisna abaa jennee kana kalumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbisna barancha barsiifna qubeedhaan jalqabna. واللي هبدو كتبنا دبنا واللي دكنا إجا قلبي دومسا لنو تفلنا إساتير إنسان آبا جني كانوا ما نجلقنا أفانو مكينا كتبنا دبنا. Eerri bara 1983 addawaawwan mirkanaa'e garuu dursa kan kenne walqixxummaa sabaa fi sablammootaa irratti hundaa'uun sabni kamiyyuu afaan, aadaa, seenaa fi duudhaa isaa akka kunuunfatuu fi dhimma itti ba'u kan taasisedha. Yeroo ammaan kana immoo rakkoon gama afaan Oromoo mul'achaa jiru haala itti fayyadama isaa irratti keessattuu seera caasaan afaanichaa eeyyamuun barreessuu dhabuun guddina afaanichaa duubatti harkisaa jira. Kana irrattis waraqaa qorannoo kan dhiyeessan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa afaan Oromoo kan ta'an Dr. Silashii Biraanuuti. Mata dureen waraqaa qorannoo isaanis milkaa'inaa fi gufuulee barreeffama barjaalee afaan Oromoo kan jedhu yommuu ta'u barreeffamoota magaalaa Adaamaa keessatti barraa'an irratti xiyyeeffata. Faayidaan inni tokko barjaalee kana yoo haala waan ta'e barreeffamee sirnaa'ee sadarkaa magaalichas eege yoo barreeffame yoo qulqullaa'ee ta'e faayidaan isaa dhaloota amma jiran barattoota afaan Oromoo baratan warra barachuu barbaadanis warra qe'ee keessa jiran naannoo sana jiraniif maal ta'a wabii barumsa barreeffama gaariidha yeroo ba'an yeroo galan isa sirrii ta'e barreeffamu waan ta'eef barjaalee sanarratti faayidaa qabeessummaan isaa waan baratan waan ta'e baratan wajjin waan deeggaru ta'ee jiru. Inni lammaffaan keessummoota ta'anii biyyoota adda addaarraa naannoo biyya keenya keessa adda addaarraas namoonni naannoo sana dhufan waan ta'e argu taanaan achirratti maal ta'u beekumsi isaanii waan silaa ilaalchi isaanis waan silaa afaanis guddachuu kanallee ragaa ta'uu danda'u isaan yeroo qe'ee isaanitti deebi'an. Warra alaas warra jiranis faayidaa qabeessa. Barreeffamoonni dogongora jedhamanis seeraan ala dheeressuun, gabaabsuu, laaffisuu, jabeessuu akkasumas afaan Oromoon ala afaan biroon barreessuun warreen ijoo qorannoo kana keessatti tuqamanidha. Dogongoroota kanaafis rakkoo bu'uuraati kan jedhaman namoonni hedduun xiyyeeffannoo kennuu dhiisuun yommuu ta'u kun immoo seera afaanichaa beekuu dhabuu irraa madda jedhan. Afaan beekuunii fi seera afaanii beekuun gargari. Uummanni keenya baay'een keenya afaan Oromoo ka gaariitti dubbanna garuu barreessuutti hin deemnu. Maaliif afaan Oromoo beekuun seera afaanii beekuutti fakkaata waan ta'eef uummanni keenya gara barreessuutti hin deemnu. Fakkeenyaaf dandeettii waan afran afaanii jiru. Dandeettii waan afran afaanii keessaa dandeettii dubbachuu fi dhaggeeffachuu maatii keenya irraa baranna. Garuu barreessuu fi dubbisuu mana barumsaa seenee dirqama hoo itti tattaafanne hoo itti hojjenne malee
fooyyeffachuun gonkumayyuu hin danda'amu. Kanarraan kan ka'e fakkeenyaaf barsiisota yuunivarsiitii irraas barsiisota kolleejii irraas odoo laaltan barreeffama isaanii rakkoo dogoggora qubeessuu hedduu ilaalla. Even if dubbisuun amma hin danda'amnetti. Jechooticha afaan Oromoo keessatti immoo afaan qubeen tokko dheerachuun yookiin gabaabbachuun akkasumayyuu jabeessuu fi laaffisuun hiikaa jechichaa jijjiiruu danda'a yookiin hiikaa dhabsiisuu danda'a. Kun immoo bal'inaan mul'achaati jira. Even barattoonni amma sadarkaa ammaa irratti jiran kutaa tokkorraa kaasanii afaan Oromoodhaan barachaa dhufan yeroo ammaatti. Kolleejjota irratti galaallu garuu afaan Oromoo barreessuu hin danda'an sirumaa jechuun hin danda'ama. Maaliif afaan Oromoo dubbachuudhaan garuu tokkoffaadha. Hundiin keenya afaan Oromoo dubbanna. Afaan Oromoo dubbachuun garuu afaan Oromoo gabbisuu hin danda'u yookiin afaan Oromoo fooyyessuu hin danda'u. Gabbisuu kan danda'u hundiin keenya gaafa itti barreessine itti cimnee seera afaan fakkeenyaaf ani even biiroowwan hoggaa walii barreessan agartaniitu taanaan itti fayyadaman sirni tuqaalerree amma dhimmi jedhu yeroo baay'ee dhimmi jedhanii tuqlamee fi sarar xiqqaa walitti fayyadamu yeroo baay'ee xalayaa irratti agartaniitu taanaan kun amma gararraa kaasee amma gajallaatti jechuun rakkoon qubeessuu akka jiru rakkoon itti fayyadama sirna tuqaalee rakkoon itti fayyadama guddeessaa akka jirudha. Kanaaf kutaa gadaanurraa kaasee xiyyeeffannaan itti kennamuu qabaadha. Xiyyeeffannaan itti kennamuu qabaadha. Sirumaachuun badaa jira barreessuu dadhabuu jirra. Hanga hayyoota keenyaatitti jechuudha. Sadarkaa kutaa gadaanurraa kaasee hanga hayyoota keenyaatitti barreessuu irratti hanqinni guddaan jira. Abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna afaanuma keenya katabnee dubbisna abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabnee dubbisna barachaa barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaajuu katabnee dubbisna wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa abba jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee waraqaalee qorannoo kanneen dhiyaatan irrattis yaadaa fi gaaffilee adda addaatiin hirmaattotaan gabbatee jira. Wantoonni akka rakkootti kaa'amanis afaan Oromoof xiyyeeffannoo kennuu dhabuu, qindoomina dhabuu, hirmaachisuu dhiisuu fi kanneen biroon isaan ijoodha. Amma baajata dhabnee jirra, humna ittiin maxxansinu dhabnee jirra. Baay'ee mana maxxansaa afaan Oromiffaa hin maxxansine yoo barbaade hin maxxansine. Si maxxansu jedhee barreeffama beekaan tokko barreesse diduuf yoo jiraate maxxansuu hin danda'u. Ga'een abbootiin qabeenyaa Oromoon abbootiin qabeenyaa afaan Oromoo akka guddatan dagaagu itti na fayyada jedhu qaban as keessatti maali? So kanaaf waltajjiin guddaa qabsoo kun ani kan seremoonii waggaa itti ayyaaneffannu osoo hin taane kan ittiin sochii ittiin uumnu waan ta'eef humni kun akka argamu osoo ta'e gaarii waan jedhu yaada qaba. Jechoota waaltessuu irrattis rakkooleen tokko tokko ni mul'atu. Jechoota haaluma jiruun afaan biroo irraa hiikuun fudhachuunis ni mul'ata. Waa'ee afaan waaltessuu jecha tokko fayyadamuudhaan osoo dubbataa ture. Yeroo sana maal ta'aa ture? Yeroo tokko nama sagajaa jirti. Mana qopheessaa magaalaa Buraayii. Lakkisaa mana qopheessaa hin jedhamu. Bulchiinsa magaalaa jedhama. Bulchiinsa magaalaa Buraayii. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa jedhama malee. Maazagaaja afaan Amaaraa hiikamee mana qopheessaa ta'uun qabu jedhamee waggaa 12 dura kan dubbataa ture. Hakayyuu rakkinni sun jira. Waan inni tokko gurgura inni tokko kaa'e inni ta'an fudhachuu dhabuu rakkoo. Kitaabota afaan Oromoon maxxanfaman irrattis rakkoon raabsaa ni jira jedhameera. Aadaan dubbisuu fi simannaan uummanni qabu rakkoo jedhamee dhiyaate barreeffama irratti. An basically kana rakkoo kana akkamitti akka ilaalaman beeku malee annichi an basically rakkoon kana waan jedhu qaba. Kana miti waan jedhu qaba personally.
akkaataan uummatatti dhiyeessinuuf iddoo itti argatutu waan jiru natti hin fakkaatu. Amma waajjira keessatti achi turee achi ol deebi'u sun waajjira keessa jiraachuu eenyutu beeka. Mala kamiin gabaa dhiyeessina. Soo kanaaf namni guyyama tokko itti fiddee bitadhu jechuu osoo hin taane giddu gala wirtuu barreeffamni itti gurguramu hundeessu. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa nu as jirra. Laameeraadhaan balbala kanarratti yoo laameeraa xiqqoodhaan ijaartan as yoo bayaa gala gaafa saantiima kiisii qabu hojjetan namni abbaan dhimmaa bitachuu hin danda'u. Kanaan wal qabatee rakkoo kanatu jira. Barreeffamoota saba arrabsan gabaarra jiru. Hin argatta karaarratti hin argatta akka barbaaddetti fidaniit gaashee bitti siin jedhu. Barreeffama aadaa Oromoo dhugaa qulqulluu san gabaarraan argattu. Kun politikaalii akkamitti akka yaadeewwanni warri diigan hojjetanii fi nu ammoo maal yaadnee hojjechuu qabna. Kaawuntar attaak gochuuf isa san. Yaadaa fi gaaffilee kaan irrattis obbo Dirribaa Tafarraa fi obbo Muhammad Jilootiin waltajjii irraa deebiin itti kennameera. Kitaabonni nuti maxxansaa jiru kun baay'inaan fedhii uummata keenyaa waan wal simachaa jiranii jedhee kaasaa jira. Kana bal'inaan irratti hojjechuu kan qabnu. Yoo kana jedhu garuu dhimma afaan Oromoo irratti qorannoo afaan Oromoo aadaa Oromoo irratti mootummaa naannolee xiyyeeffannaa guddaa kennanii keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa tokko hojii kan nagaan sunis calqabarraa kaasee waa isaa hayyoonni beekamu. Mootummaan kamiyyuu afaan Oromoo yookiin afaan uummata isaa aadaa uummata isaa seenaa uummata isaa piroojeektiidhaan akka qoratamu calqaba kan murteessine mootummaa naannoo Oromiyaa. Kun xiyyeeffannaa guddaa kennamee jira. Kitaabonni amma kana barreeffaman xiyyeeffannaa yeroo sana argatanii jecha waggaa 5 itti fufee deemu. Kan seenaa uummata Oromoo waggaa 8 fudhate. Kun piroojeektiidhaan raawwatamee jira. Mootummaan naannolee kamiyyuu garuu piroojeektiidhaan afaan uummata isaanii akka fudhataman kan godhee jiru. Kitaabota biiroon keenya barreesse akaakuu 39 jenneerraa kun baay'ee olaanaadha. Baay'ina isaa biroo fudhata. Jaateenyaa looranni garuu uummata miliyoona amma kanaatiif gahaa miti. Kitaabonni gabaarra biiroon keenya maxxanse gabaarra baay'een isaanii jiranii. Kana waggaa darbe kana sirriitti irratti xiinxallee rakkoon akkasii akka jiru hubannee jira. Tokkoffaa jalteenyi isaanii xiqqaadha jenneerraa lammaffaa immoo kanneen maxxanfaman mataansaa gabaarra jiranii hayyoota biratti ni barbaadamu. Qo'annoo fi qorannoo irra gaggeessan biratti kitaabonni keenya baay'ee barbaadamu keessaa wiirtuuwwan afoolis akkasuma. Kana teenyee akka ogeessaattis akka biiroottis irratti dubbannee yaada ka'umsaa dhiyeessine kitaabonni baay'een isaa irra deebiin akka maxxanfaman mootummaan piroojeektiidhaan waggaa 2 fayyamee jira jechuudha. Bifa akkasiitiin otoo ilaallamee gaariidha. Afaan Oromoo garuu sadarkaa amansiisaa sadarkaa gaarii irra kan jirudha malee sadarkaa nuti gad xiqqeessinee ilaallu irra kan jiru miti yeroo ammaa. Yoo akkas ta'e dhamaatii hayyoota amma afaan Oromoo irratti hojjechaa jiran barreessaa jiran kitaabota adda addaa jechaadha. Dhamaatii qabsaa'ota kanaan dura faayidaan ala goona jechuudha. Otoo akkasitti ilaalamee gaarii irratti fakkaata galatoomaan jedha asuma irratti naaba. Dhimmoota kana akka koomentiitti qabannee gallee maal hojjechuun nurra jiraata kan jedhu fudhannee itti deemuun nurra jiraata. Baay'ee isaa akka jechataatti fudhannee dhimmoota tokko tokko immoo akkamitti itti yaadaa jirraa kan jedhu immoo odeeffannoof waan ta'u qofa waan gaggabaabaa kaasaa. Waa'ee raabsaan wal qabatee jiru sirriidha. Rakkoo akka jiru nuus ilaallee jirra. Kanaan dura akkaataan itti deemaa ture maxxansaalee adda addaa qorannaa biiroo aadaa fi turizimiitiin geggeeffamaa ture kana karaan ittiin raabsamaa ture tokko biiroo keessatti namooti dhufan achuma akka fudhatan kan biraa karaa waajjira aadaa fi turizimii sadarkaan jiruun akka gad bu'amee qaama adda addaa bira gahu jedhamee ture. Karaa kanaan baay'een isaa milkaa'uu waan hin dandeenyeef bara darbirraa kaafnee amma kallattii kennee jirra. Kallattiin kennamaanii barreeffamooti kun qorannaan kun bu'aan qorannaa kun hawaasa bira gahuu qaba. Hawaasni irraa fayyadamuutti irra jiraata. Kan jennu irraa kaanee karaa waajjira aadaa fi turizimii godinaaleetiin dhimmi raabsinu akkuma jirutti dabalataan garuu karaa adda addaatiin itti deemuu akka nurra jiraatu kallattii kennee qaamolee adda addaa waliin akkuma duratti jedhames namoota gurmeessinee akka carraa hojii uumuu tokkottis goonee himaataan gurmaa'ee dargaggoota gurmaa'anii kitaaba kana biiroo aadaa fi turizimii irraa fudhatanii raabsuu danda'an gurmeessuun nurra jiraata innee kallattii kennee iddoon itti jalqabame jira. Kun bakka hunda walga'ee hin jiru bakka hunda kan walga'u hin godhama bakka itti jalqabame jira. Isa laallee koomishiniin persentii ta'e murteessinee fayyadamaatiin akka irra jiraatu kallattii kenneerra.
bu'aan qorannaa kun wanni isaa mallaqa giddu galeessan godhatu bu'aan qorannoo kun uummata bira gahuu qaba kan jennu waan ta'eef kara kana itti adeemne jennee tokko kallattii kana kennee irratti hojjetaarra iddoo hunda waliin geenne iddoo hunda waliin geenne kan biraa dhaabbilee raabsa kitaabaa irratti hojjetan waliin hojjechuutti nurra jiraata jennee dhaabbanni meeqaa yoo baay'ate Oromiyaa hunda keessaa bakka qaba yoo bakka muraasa ta'e malee meeqaa enterpiraayizii walii gallee maxxansaalee akka biiroo kennatti maxxansin baay'ee isaanii fudhatanii raabsuu akka danda'amu waliigalteerra geenneerra kun maxxansa amma maxxansine jejjennu kanarraa kaasnee bara kanarraa kaasnee hojiirra oolaa kana baratti aanu cimsinee meeqaa qofa osoo hin ta'in dhaabbilee biraas barbaanneetti deemaa jirra kana qofa osoo hin ta'in namoota dhuunfaa hojii raabsa kitaabaa irratti bobba'an waliinis kominikeetii wal goonee namoota baay'een fudhataa jiran jiru. Kaayyoon kenna maali barreeffamni afaan Oromoo bakka hunda jiraachuu qaba. Kun immoo maxxansaalee biiroon aadaa fi tuurizimii maxxansu qofaan bakka hunda jiraachuu hin danda'u. Kanaaf hayyoonni keenya ka afaaniin baratanis kan baratanis gurmaa'anii hojii kanarratti bobba'utti irra jiraata. Maaliif barreeffamni afaan Oromoo siifanii qofaa maaliif ta'a? Baay'ee isaa humnee barreessuun hin danda'amu. Afaan Oromootiin ikoonomiksii barreessuun hin danda'amu. Afaan Oromootiin manaajimentii barreessuun hin danda'amu. Afaan Oromootiin wanna adda addaa barreessuu dandeenya. Kanaaf barreeffame kanaa kun maaliif gaazexaa afaan Oromootiin maxxansine raabsinu maaliif hin qabaanne? Kan akka mootummaatti nuti gaazexaan kallacha Oromiyaa maxxansaa jirra akka dhaabaatti gaazexaa Oromiyaa jedhu maxxanfamaa jira kana akka mootummaa isarraa akka gadiyaa fi hayyoonni keenya hojjetuu danda'u. Akkuma pireesii bilisaa jedhamee bara mootummaan eeyyamee jira. Kanarraa fayyadamutti nurra jiraata. Gaazexaa afaan wanna jecha Oromoo qabu tokko yookiin gaazexaa ta'e tokko uumne yookaan barruulee ta'e tokko maqaa uumne siifanii baay'ee uumuun hin danda'amu Oromiyaa keessatti. Siifanii baay'ee uumuun hin danda'amu. Kana kanaan hammam itti deemaa jirra jennee ilaalu. Gaazexaa kana goonee maanii goonee akka mootummaatti itti deemuu qofaan kana keessa bahuu waan hin dandeenyeef akka hayyootaatti nu biratti maaltu jira. Kanarratti ammoo wanti nama sodaachisaa baay'een hin jiru. Wanti nama sodaachisaa heeri mootummaa biyya kana keessa jiru wanni nuti hojjennu ilaalcha bilisaatti eeyyamee jira heeri mootummaa. Isarraa kaanee waan barbaanne barreessuu dandeenya. Hanga jeequmsa uummata irratti hin kaasnetti hanga nagaa uummataan booressinetti dhimmoota nagaa uummataa booressan dhimmoota walitti bu'insa uummata irratti dhaqqabsiisuuf ta'e amma barreeffamoota akkanaa kana barreessinaan heera mootummaa cabsineerra seeraan gaafatamu. Afaan Oromoo qofaaf ta'uun qabuun sirriidha. Namni kamiyyuu afaan kana irraa fayyadamaa yoo jedhe beekuutti irra jiraata. Namni bari afaan Chaayinanya wanni asitti barataa jirruuf amma Faransaanya wanni asitti barataa jirruuf Arabanya wanni asitti barataa jirruuf maali? Finfinnee keessatti afaan Chaayinaa afaan Jaappaan kanatti kennamaa jira miti. Jaappaan biyya kana jiraa fi afaan kun kennamaa jiru. Nu fayyada itti hojjechuu dandeenya. Scholarship ittiin argachuu dandeenya. Dinagdee jara kanaatiin fayyadamuu dandeenya. Jenneetii miti kan barataa jiru. Soonuuti guddinna afaan kennaati yoo tumsine afaan kenna cimee sirriitti afaan dinagdee yoo ta'e dinagdee naannoo kennaa guddisuu keessatti hiyyummaa dhabamsiisuu duratti jedhame kana irratti duullee guddinni dinagdee kennaa guddataa yoo ta'e guddina dinagdee naannoo kennaa irraa fayyadamuudhaaf namni kamiyyuu ka biyya kana keessa jirus ta'e ka biyya kanaa ala jirullee gara naannoo kennaatti dhufa. Gara naannoo kennaatti dhufuuf afaan Oromoo barachuu barbaada. So nuti tumsi nuti goonu guddina dinagdee kenna guddina biyyaa guddisuuf tumsi nuti goonu wal cinaa afaan keenya guddisuuf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Kanaaf guddina sadarkaa dinagdee guddinni irra ga'e waliin guddinni afaan keenyaa waliin dagaagaa deemuutti irra jiraata kan jennuuf kana. Afaan Oromoo caalatti guddisuuf qaamoleen dhimma ilaalu qorannoo fi waaltina isaa irratti akka cimanii hojjetan dhaamsi darbeera. Wantoota hanqina jedhaman sirreessuun warreen cimina ta'an immoo itti fufsiisuu qabna jechuun korri afaan Oromoo marsaa 11ffaan xumurame.